Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa ayyaana bara haaraa bara 2017 fi guyyaa ceemsaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyiif deeggarsa taasise. Deeggarsi godhamee barattoota harka qalleeyyiif meeshaa barnootaa kan akka boorsaa, qalamaa, dabtaraa fi kanneen biroo bulchiinsa aanaa Gooroof kan kennan yoo ta'u, namoota vaayirasii HIV dhiigaa isaanii keessatti argamuufis midhaan nyaataa kan akka ruuzii fi maakaaroonii abbaa kiiloo 5 akkasumas zayitii nyaataa fi saamunaa dhangala'aa of keessatti hammata. Saganticha kan saaqan ministeera galiiwwanii itti hojii gaggeessaa damee Adaamaa obbo Salamoon Darbee deeggarsichi hojjettoonni damichaa ji'aan mindaa isaaniirraa walitti buusuun kan godhame ta'uusaa himanii hojjettoota damichaa galateeffataniiru. Dirqamni mana hojii kanaatiif kenname keessaa galii sassaabuudha. Kana cinaatti galii sassaabuu cinaatti akka kaayyootti qabannee socho'aa jiru keessaa dirqama tajaajila hawaasummaa bahuunis galii sassaabuu cinaatti akka kaayyoo guddaa tokkotti qabannee kan socho'aa jirru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf har'a sagantaa wal gargaarsaa namoota harka qalleeyyii ta'an yaa warri dhuftuu barumsi itti jalqabamu waan ta'eef har'a kutaa magaalaa Goorootti kutaa magaalaa Booleetti aanaa Gooroodhaaf deeggarsa barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an 40 meeshaa baruuf barsiisuu keessatti akka galtee guddaatti isaan fayyadu namoota barattoota 40 kan laanne yoo ta'u, rakkoo gaaga'amaa hawaasummaa qabaniif namoota HIV AIDSidhaan qabamanii waliin jiraatan maatii isaanii faana nyaata ayyaanaaf isaaniif ta'u jechuudha. So jarreen kanaatiif dhaabbataadhaan kenninaa jechuudha. Dhaabbataadhaan akka mana hojii keenyaatti kan gargaaraa jiru ta'uu isaati. Damichi hojii galii sassaabuu cinaatti tajaajila lammummaa irratti hojii baay'ee hojjechaa jiraachuu himanii misooma koriidarii irrattis gahee isaa bahachaa jira jedhan. Bara bajataa 2017 keessatti eebbisiis hojjettoota ministeera galii damee Adaamaa fi akkasumas immoo abbootii qabeenyaa misoomaa ta'an faana waliin ta'uudhaan rakkoo gaaga'ama hawaasaa keessaa jiran harka qalleeyyii kan isaan deeggaran hin qabne kutaa magaalaa hundumaa keessatti bifa jedhamuun abbootii qabeenyaa fi hojjettoota ministeera galii waliin ta'uudhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa faana keessaa mana abbaa warraa 18 almost hojjennee amma eebbaaf qophiirra kan jiru ta'uu isaati. Gama biraatiinis yaa sochii misooma koriidarii kana keessattis keessaa kutaa magaalaa Dambalaa keessatti meetira naannoo 500 ta'u akkaataa kallattii kutaa magaalichaa kenneen sadarkaa xumuraarra geenye isas wal harkaa fuudhisuudhaaf qophiidha. Gama biraatiinis mana fincaanii istaandaardii isaa eeggatee fi misooma koriidarii kana faana deemu ijaarroo adda baafannee ijaarsa jalqabuudhaaf qophiirra
kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Saganticha irratti argamuun wal harka fuudhinsa deeggarsa meeshaalee barnootaa kan godhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Gooroo obbo Tashoomaa Jufaaree deeggarsi damichaan godhamaa jiru galma mootummaan qabatee kan deeggaruu fi barattoota harka qalleeyyii deeggaruu keessatti bu'aa guddaa kan buusu ta'uu himan. Akkuma beekamu waajjirri ministeera galiiwwan federaalaa damee Adaamaa kun kan alattis hojii baay'ee hojii misooma mootummaa magaalaa kana keessatti hojjechaa tureera nan beeka. Ammas deeggarsa kana barattoota harka qalleeyyii maatii harka qalleeyyiitti irraa ba'an akka sababii dhabiinsa meeshaatiin mana barumsaatti irraa addaan kun deeggarsaan nu godhan kun baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf waajjirri kun galii misooma biyyaatti ta'u walitti qabuu qofa osoo hin ta'in gara kan biraatiinis hojjettoonni waajjira kanaa fedhii isaaniitiin hojii tola ooltummaa keessatti waan qabanirraa walitti fuudhuudhaan harka qalleeyyiif daftara bituu maatiiwwan HIV wajjin jiraataniif deeggarsa ayyaana sabii godhatanii deeggarsa nyaataa adda addaa kennuu wajjin wal qabatee waan guddaan hojjechaa jiru kun mana hojii mootummaa kan biraatiifis fakkeenya gaarii jedhee tallaala waan ta'eef galata guddaa isaanii qabaachuu. Namoonni deeggarsi godhameef gama isaaniitiin deeggarsichaan baay'ee gammaduu isaanii himanii dhaabbileen biroos fakkeenya kana akka fudhatan gaafatan. በጣም ደስ ብሎኛል ካለው ካሁን ከኑሮ ውድነት አኳያ deeggarsa nuuf godhametti baay'ee gammadeera. Qaala'insa jireenyaa amma jiru akka dandamannu nu taasisa. Mootummaan haa galatoomu. ይሄ ነገር የሚደረገው ላረገልን ግዳፍ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። ጂልላችኋለሁ አባት እናት ያጣሉ namoonni nama deeggaruu dhaban hedduudha. Ijoolleen haadhaaf abbaa dhabanii daandii irratti ba'anii barnoota dhaban waan jiraniif qaamoleen biroos kanarraa barachuun deeggarsa taasisuu qabu. ከዚህ እየተማሩ ማለት